Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota keenya warreen addunyaa mararatti argamtan hundi keessan bakkaaf kallattii jirtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'ina isiniif haa baay'atu. Egaa maarree guyyaa irraan danaa kanaas walitti deebineeti jirra jechuudha. Egaa maarree kallattuma viidiyoo kun isin qaqqabeen jechuudha. Subscribe, like, share akka gootan abdii guddaa qabnaa jechuudha. Dirqama osoo hin taane fedhii jaalalaan mata duree baay'ee takka namatti toluu fi baay'ee takka namatti dinqisiisaa ta'e qabannee dhufnee jirra. Mata dureen kunis kan baay'ee takka namatti toludha. Waa'ee jijjiiramaa irratti jechuudha. Main pointii qofaan kaasa jijjiirama jechuun kan bakka teenyee argamsiifnu osoo hin taane kan carraaqnee argamsiifnudha. Aarsaa kafallee evidensiidhaan ofitti amanamummaadhaan jechuudha. Bakkuma takka teenyee jijjiirama hawwu osoo hin taane fakkeenyaaf dhalli namaa addunyaarra jiru kun hundinuu jijjiirama ni hawwu. Garuutu jijjiiramni hawwuu qofa osoo hin taane hawwii qofa ta'eef tattaafachuu yoo baanne jechuudha. Tattaafatu qabna jechuudha jijjiirama keessatti. Kanaaf waa'ee jijjiiramaa kanarratti wanta takka isin haasoo barbaada waa'ee jijjiiramni kun where start change jennee fakkeenyaaf jechuudha eessarraa akka jalqabu waliin ilaalla. Jijjiiramni fakkeenyaaf jechuudha namticha lammii biyya Giriik ta'e tokkotu jira Awurooppaanota keessa addunyaa tanaan fakkeenyaaf jechuudha addunyaa tanaan jijjiir jedhee lafaa ka'ee jechuudha jijjiirama kana irratti kutannoo fi murannoodha. Garuutu addunyaan tun jijjiiramuu fi hin dandeenye. Addunyaan isaaf jijjiiramuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf addunyaa dadhabnaan gara ardiitti deebi'ee ardii keessa jiraatu jijjiiruudhaaf kutannoo murannoo hojjetee garuu ardiin warra Awurooppaan taates jijjiiramuu fi hin dandeenye jechuudha. Egaa maarree namtichi kun abdii osoo hin kutatin gara biyya keessa jiraatu biyya Giriikitti dabre jijjiiruudhaaf kutannoo murannoo aarsaa yeroo dheeraa booda garuu biyya san jijjiiruu hin dandeenye. Namtichi nama abdii kutatu yookaan nama obsa fudhatu obsa gahaa qaba abdiidhaas nama abdii horatudha malee nama abdii kutuuti nama jijjiiramaaf mana abdii jedhamu ta'e garuutu jijjiiruu hin dandeenye. So kanaafuu gara naannoo keessa jiraatutti gara dhufu naannoo keessa jiraatullee jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Hawaasa keessa jiraatutti dhufe hawaasa keessa jiraatu kana jijjiiruudhaaf aarsaa yeroo dheeraa booda garuu yeroo jijjiirama irratti yaalii taasisu hin jijjiiramneef jechuudha kunis success hin taaneef. Egaa maarree akkasuma jechuudha gara maatii keessaa dhalateetti dhufe maatii kiyya jijjiiruun qaba jedhee garuu maatiin isaa hin jijjiiramneef jijjiiruu hin dandeenye kanaas itti milkoo'e. Akkasuma aarsaa yeroo dheeraa booda kallattiidhaan maatiis dadhabnaan gara mataa isaatti dhufe self jijjiirama kana ofirratti yaaluu eegalee jechuudha. Turtii yeroo muraasaa keessatti of jijjiiree jira dhaabbatee murteessee jijjiiramni mataa ofirraa eegalaa jedhee murteessee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dinqisiisa. Maaliif jijjiiramni mataa ofirraa jalqaba jechuudha. Naaf jijjiirama lafa mafaanee wanta takka jijjiiruu lafa mafaanee biyya jijjiiruu osoo hin taane jijjiiramni mataa ofirraa jalqaba. Fakkeenyaaf lafaa kee jijjiirama biyya tiyyatti fiduudhaaf of ta'uu qaba. Dura maal akkaan ta'uuf beekuu qaba. Dura of jijjiiruu qaba. Ani eenyummaa kiyya isa sirrii gadi fageessee beekuu qaba jechuudha. Lafa makee waan takka jijjiiruu lafa makee waan takka godhuu dura ani eessaa akkaan dhufe maaliif akkaan dhalte kan adda baasee beekuu qaba. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee jijjiiramaa irratti wanta baay'ee akka irraa hubatan abdii guddaan qaba. Egaa maarree isinitti dheeressuun jechuu barbaade jijjiirama barbaaduudhaaf bakka biraa barbaadu osoo hin taane dura mataa keenyatti adeemnu ilaalcha keenya jijjiiru isin jechuu barbaada. Turtii gaarii egaa kan malee kallattumaa viidiyoo kun isin qaqqabeen subscribe, like, share godhaa isin jechuu barbaada. Iddoo bakka jirtanitti nageenya qaba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota keenya warreen addunyaa mararatti argamtan hundi keessan bakkaaf kallattii jirtanitti nageenyi kabajni jaalalli milkaa'ina isiniif haa baay'atu. Egaa maarree guyyaa irraan danaa kanaas walitti deebineeti jirra jechuudha. Egaa maarree kallattuma viidiyoo kun isin qaqqabeen jechuudha. Subscribe, like, share akka gootan abdii guddaa qabnaa jechuudha. Dirqama osoo hin taane fedhii jaalalaan mata duree baay'ee takka namatti toluu fi baay'ee takka namatti dinqisiisaa ta'e qabannee dhufnee jirra. Mata dureen kunis kan baay'ee takka namatti toludha. Waa'ee jijjiiramaa irratti jechuudha. Main pointii qofaan kaasa jijjiirama jechuun kan bakka teenyee argamsiifnu osoo hin taane kan carraaqnee argamsiifnudha. Aarsaa kafallee evidensiidhaan ofitti amanamummaadhaan jechuudha. Bakkuma takka teenyee jijjiirama hawwu osoo hin taane fakkeenyaaf dhalli namaa addunyaarra jiru kun hundinuu jijjiirama ni hawwu. Garuutu jijjiiramni hawwuu qofa osoo hin taane hawwii qofa ta'eef tattaafachuu yoo baanne jechuudha. Tattaafatu qabna jechuudha jijjiirama keessatti. Kanaaf waa'ee jijjiiramaa kanarratti wanta takka isin haasoo barbaada waa'ee jijjiiramni kun where start change jennee fakkeenyaaf jechuudha eessarraa akka jalqabu waliin ilaalla. Jijjiiramni fakkeenyaaf jechuudha namticha lammii biyya Giriik ta'e tokkotu jira Awurooppaanota keessa addunyaa tanaan fakkeenyaaf jechuudha addunyaa tanaan jijjiir jedhee lafaa ka'ee jechuudha jijjiirama kana irratti kutannoo fi murannoodha. Garuutu addunyaan tun jijjiiramuu fi hin dandeenye. Addunyaan isaaf jijjiiramuu hin dandeenye jechuudha.
Kanaaf addunyaa dadhabnaan gara ardiitti deebi'ee ardii keessa jiraatu jijjiiruudhaaf kutannoo buronnoon hojjetee garuu ardiin warra Awurooppaan taates jijjiiramuu hin dandeenye jechuudha. Egaa maarree namtichi kun abdii osoo hin kutatin gara biyya keessa jiraatu biyya Giriikitti dabre jijjiiruudhaaf kutannoo buronnoon haarsaa yeroo dheeraa booda garuu biyya san jijjiiruu hin dandeenye. Namtichi nama abdii kutatu yookaan nama obsa fudhatu obsa gahaa qaba abdiidhaas nama abdii horatudha malee nama abdii kutuuti nama jijjiiramaaf mana abdii jedhamteef garuutu jijjiiruu hin dandeenye. So kanaafuu godha naannoo keessa jiraatutti gara dhufu naannoo keessa jiraatullee jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Hawaasa keessa jiraatutti dhufe hawaasa keessa jiraatu kana jijjiiruudhaaf aarsaa yeroo dheeraa booda garuu yeroo jijjiirama irratti yaalii taasisu hin jijjiiramneef jechuudha kunis success hin taaneef. Egaa maarree akkasuma jechuudha gara maatii keessaa dhalateetti dhufe maatii kiyya jijjiiruun qaba jedhee garuu maatiin isaa hin jijjiiramneef jijjiiruu hin dandeenye kanaas ittiin milkoo'e. Akkasuma aarsaa yeroo dheeraa booda kallattiidhaan maatiis dadhabnaan gara mataa isaatti dhufe seef jijjiirama kana ofirratti yaaluu eegale jechuudha. Turtii yeroo muraasaa keessatti of jijjiiree jira dhaabbatee murteesse jijjiiramni mataa ofirraa eegalaa jedhee murteesse jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dinqisiisa. Maaliif jijjiiramni mataa ofirraa jalqaba jechuudha. Naaf jijjiirama lafa maakaanii waan takka jijjiiruu lafa maakaanii biyya jijjiiruu osoo hin taane jijjiiramni mataa ofirraa jalqaba. Fakkeenyaaf lafaa kee jijjiirama biyyattiyyatti fiduudhaaf of ta'uu qaba. Dura maal akkaan ta'e of beekuu qaba. Dura of jijjiiruu qaba. Ani eenyu eenyummaa kiyya isa sirrii gadi fageessee beekuu qaba jechuudha. Lafa maakee waan takka jijjiiruu lafa maakee waan takka godhuu osoo dura ani eessaa akkaan dhufe maaliif akkaan dhalte kan adda baasee beekuu qaba. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waa jijjiiramaa irratti wanta baay'ee akka irraa hubatan abdii guddaan qaba. Egaa maarree isinitti hin dheeressu jechuu barbaade jijjiirama barbaaduudhaaf bakka biraa barbaadu osoo hin taane dura mataa keenyatti adeemnu ilaalcha keenya jijjiiru isin jechuu barbaada. Turtii gaarii egaa kan malee kallattumaa viidiyochi kun isin qaqqabeen subscribe like share godhaa isin jechuu barbaada. Iddoo bakka jirtanitti nageenya